Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan argamnu magaalaa Finfinnee addabaabayii Masqalaa bakka jedhamuttidha. Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti yaa'ee irreecha kabajuuf kan deemaa jiru. Deemsi nuyi taasisaa jirru irreecha hora Finfinnee malkaa Dodoloo Buddeenaa lafa jedhamutti argamu gara sana deemaa jirra. Oromoon egaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa bahaa fi lixa kaabaaf kibba giddugala Oromiyaa naannoo Finfinnee akkasumas magaalota naannoo Finfinneetti dhiyoo jiran irraati kan inni walitti bobba'ee jiru. Guyyaa gaariidha kan nuyi dabarsaa jirru. Irreecha milkii nuuf haa ta'u baga geessan isiniin jenna. Miidiyaa wiirtuu irraa isiniif kan tamsaasaa jirrudha jechuudha tamsaasa keenya. Irreechi hora Finfinnee egaa ganama bariidhaan abbootii gadaatii fi haadholii siiqqeetiin saaqamee jira. Oromoon kutaalee garaagaraa irraa achitti bobba'aa jira. Nus immoo taateewwan bakka irreechaa kanaa hunduma isaa hordofnee tokko lamaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya eessallee hin deemina nu hordofaa. Ogeessi kaameeraa na duukaa jiru Firaa'ol Abiraam. Ani immoo saganticha dursuudhaan kan isin faana ta'u Gammachuu Tsaggaa'eeti. Amma xumura sagantaa keenyatti nu duukaa tura. Galatooma. Jala baru. Jalan dia. Acing goreng. Tindu cini. Si Basu akan singgi. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Gachana joro nyadu mulu. Gachana joro gafa sora jalu jawe. Gachana joro gafa soba. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Gachana joro jalqaba marte gachana joro tamimu rufi gachana joro babiya tukte gachana joro tamimu rufi gachana joro hariya gombo hariya gachani tokko ya elo hariya gombo Gachana joro singari buna gachana joro dirratti duna gachana joro jalqaba marte tamimu rufi gachana joro babiya korma gorom sasi kanu Achila halina lali korma mo gorom sasi kalu korma mo gorom sasi kalu Obboro jenne kotu. Orma mo
Likinsa olkajeera korma mogo romsa sigalu sikajele likinsu sikajele korma mogo romsa sigalu korma mogo romsa sigalu. Maqaan koo Latinaa Waldamiseen jedhama. Kan dirreen cinniitti amma kanallee gara asuma Finfinneen jiraadha. Finfinneen jiraadha. Akkamiin miirri irreechaa Oromoon akkasitti walitti qabamee baay'atee yeroo Finfinnee keessatti irreeffatu miira akkamiin namatti dhaga'ama? Miirri irreechaa akka qosaatti waan ilaalamu akka waan tilmaamnee ittiin ibsinu waan hin qabnedha. Miirri irreecha amma asitti argaa jirru waan yaadame olitti sabaaf sablammiin uummanni Oromoo hundumtuu bakka garaagaraa dhufee asitti qorra hin jennee dadhabbiin jennee kaleessaa kaasee amma yoona kanaatti omtuu osoo san daangessiin kabajaa jirra nullee nutti tolee kabajaa jirra baay'ee nutti tolee jira nullee jechuudha. Gareen keessa immoo uffata aadaa bareedaadha kan isin uffatanii jirtanii nullee daandii irraa akkasuma isinitti barru kan nu taasise kanadha. Oromoon Finfinnee keessatti akkasitti uffata aadaa isaatii uffatee eenyummaa isaa beeksisuun kun guyyaa irreechaa qofatti daanga'uu qaba jettee yaadda? Lakki kun ammallee baratamaa jiras yeroo kitaabni eebbifamu yeroo cidhaa yeroo garaagaraa namoonni akka uffata aadaa kana diizaayinii ammayyaatiin godhanii uffachaa jiru waan ta'eef baratamaa jira. Kanaan caalatti immoo sirriitti yeroo kamillee jechuudha sagantaa kamirrattuu uffata keenya uffata aadaa keenya bakka deemnu hundattuu beeksisuu qabnan jedhaan akka kotti. Dhaamsinaan qabu Oromoo hundumaanuu Oromoo bal'aa Oromoo naannaa kam jiranuu rakkoo keessa jiran gadda keessa gammachuu keessa mana hidhaallee bakkee jiran hundumattuu guyyaa kana arguun sana guyyaa kana gahuu isaanii hundaanuu baga geessan jechuun hin barbaada. Uummanni Oromoo ayyaana kana ammallee cimsee itti fufee waggaadhaa waggaatti akkasitti kabajee dhalootatti dabarsuu qaban jedha kanuman jedhan. Wiirtuu miidiyaa keessanii miidiyaa uummataati miidiyaa reef lafa ol dhufaa jirudha hundi keenyayyuu miidiyaa kana hordofnu aadaa wannu jedha galatoma. Yaase ayyaase raka siyaade raka ayyaase bontu siyaade kotu dhaabata reechi yaa kormatillo dhaaba bareeddi ankol fashimmo baala geeshe baala laaddu maala geesse maamna yaaddu kanjiti jirbi boffeedhaa lacha asiki zirbi korre sobdeedhaa batta dammako sobdeedhaa batta dammako sobdeedhaa batta dammako sobdeedhaa. Ayyaase ijoollee wallaggaa Finfinnee keessa ija wal argaa ijoollee gudee horroo guduruu aadaan Oromoo keenyuma duruu guduruun galaa saanina nyaate bushuruun tala maaluma taate seeliyoodha kan fooliin shitoodha siyaadeen barooda. Ayyee baga nagaan irreecha geessanii? Ayyee baga wajjinumaan geenye. Irreecha kana eessarraa dhuftuutti kana hirmaachaa jirtu? Asuma naannoo Finfinnee Buraayyuu irraatidha kan dhufne baay'een toleeraa aadaa akkasii kana qabaachuu keenyatti boonneerra baay'een boonsa. Lafa buutee yeroo Finfinnee keessatti irreecha kabaju maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama Oromummaa keenyaanii akka nu boonnu taanee kanatti walitti qabamne uummata adda addaarraa dhufe kan Oromoo kana arguutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma qeerroof qarreen Oromoo uffata aadaa babbareedaa diizaayinii miidhagaadha kan isaan uffachaa jiranii. Uffanni aadaa kun guyyaa ayyaanaa qofaa uffatamuu qaba jettamoo Finfinnee keessatti yeroo hundumaa nurraa jaallatudha. Guyyaa ayyaana duwwaa ta'uun qabuutu yeroo hundumaa amma diizaayiniidhaan ba'aa jira waan ta'eef yeroo barbaanne uffachuu dandeenya akka uffatamus immoo dhaamsan dabarsa uummata Oromoo maraaf. Ayyee hedduu galatoomi. Sinillee galatooma. Baga nagaan dhuftanii maqaa keessanii fi bakka irraa dhuftanii. Baga nagaan nu eeddan kiyya biyyanan jedhama anan dhufee aanaa lamii kuraa aanaa 10 irraa. Finfinnee maa. Ayyee mee Oromoon akka kanatti bareedee uffata aadaa isaatiin miidhagee kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufee gaafa Finfinneetti irreeffatu maaltu namatti dhaga'ama mee miirri isaa akkami? Kun jechaan oli kana waan jedhamee ibsamuufis namatti ulfaata. Kana rabbiin nu deebise waan ta'eef rabbaa galatoomu duraan dursee ittaansee immoo sabni Oromoo jiraatu
aadaa isaa akkatti calaqqisiisee bareedee addunyaatti mul'isuu isaatii fi uummata Oromoo galateeffachuun barbaada. Hayyee amma uffata aadaa bareedaa uffatteerta, diizaayinii bareedaa tokko uffatteerta, loltuu fakkaateetti kanatti deemaa jirtu. Mee uffanni aadaa Oromoo kun akka kanatti Finfinnee keessatti guyyaa ayyaanaa fi guyyaa irreechaa qofaa uffatamu moo guyyoota hunda yoo uffatameeti kan sitti tola? Utuu ta'ee guyyaa hunda uffatame natti tola. Garuu haala jireenya adda addaatiin namatti toluu dhiisuu danda'a. Ammayyuu haa ta'u dura kan akkasitti uffatamaan turre amma immoo jalqabee itti fufa. Jalqabbii gaarii bareedarreera. Tole saba Oromoo hundaanuu baga ayyaana irreechaa hora Finfinneetiin isin ga'een jedha. Itti aansee immoo baga jala bultii ayyaana irreechaa arsadiitiin isin ga'een jedha. Miidiyaan kun miidiyaa gaariidha, miidiyaa uummataati. Sabni Oromoo hundumtuu miidiyaa kan hordofuu qaba, dhaggeeffachuu qaban jedha. Rakkoon qabu. Isinis galatoomaa horaa bulaa. Yaa seeniyyoodha kan foolii shittoodha si yaadeen barooda. Narkaa fuudha kan foolii shittoodha si yaadeen barooda. Yaa seeniyyoodha kan foolii shittoodha si yaadeen barooda. Yaa seeniyyoodha kan foolii shittoodha si yaadeen barooda. Iyyasee dhaka, siyaadee raka, iyyasee lulee, siyaadaan bulee, boofti gammoojjii, inaaduyyuusaa, hoggansi yaadu, irbaatan buusaa, irbaatan buusuka, keessa midhaanii, imimmaan bu'aka, keessa galaanii. Baala geesse, baala laatu, maal dhageesse, maafna yaadu, kanjiitii sirbii, boffee daalacha, asikii sirbii dhoobee, sobdee dhaabatta, sobdee dhaabatta, sobdee dhaabatta, sobdee dhaabatta, sobdee dhaabatta. Ilaabora yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Awwaddeessa beeka yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Baala babal'ata yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Andabeessa beeka yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Gurraa babal'ata yaadoo kolaabora. Ilaabora yaadoo kolaabora. Ilaabora. Ilaabora. Qotii bishaan baasii bishaan boollaa lolii gumaa baasii gumaa gootaa korbeessoolaa qabaarraasuu irriigataa kormajjeesee dhadhaa nyaatu hindi ibata ilaaboora yaadoo kolaaboora. Baga irreecha geessanii. Baga waliin geenye. Amma yeroo isin garee aadaa shubbisa aadaa Wallaggaa shubbisu duukaa shubbistan akkami miirri Finfinnee keessatti ayyaana kabajuu kun? Baay'ee namatti tola. Baay'ee miira Oromoota hundaa miira saba sakaaniyyuu kaasuu danda'u. Kan saba Oromollee miti jechaadha. Kun egaa miira namaa kaasaa waan laayyoonis dhufes miti baay'ee namatti tola. Sirba yeroo ijoollummaa sana yaadattan natti fakkaata. Baay'ee waan biyyatti dabarsine hundaa isa yaadataa jirra. Aadaas calaqqisiisaa jira. Finfinnee keessatti kan arguun keenya immoo baay'ee nutti tola, baay'ee nu bohaarsa. Mee keessumaa Finfinnee keessa kan jiraatu Oromoon aadaa isaa mul'isuuf, eenyummaa isaa mul'isuuf gahee akkamiitu irraa eegama? Gahee ofummaa. Gahee ofummaa jechuun of aadaa isaas, aadaa nyaataas, aadaa uffataas, aadaa sirbaas, aadaa hundumayyuu of ta'ee hojjechuun isatti jira. Of ta'ee keessumaa haala dubbannaanu Oromoon Finfinnee keessa jiru. Of beekaa garuu immoo yeroo dubbannaa irratti xinnoo ijaa buudattuu farkisaa jiruu fi afaan isaa aadaa isaa hunduma isaa mul'iseetu of ibsee jiraachuun isa. Aadaa ofii mul'isuun, eenyummaa ofii mul'isuun, uffata ofii mul'isuun kuni guyyaa ayyaanaa qofatti daanga'uu qaba moo yeroo hundumaa yeroo mijate? Yeroo hundumaa ta'utti jira. Uffanni
darbee haa ta'uyyuu malee aadaa nyaataa fi aadaa afaanii aadaa sirbaa hedduma sagantaan jirutti of mul'isaa deemuun namatti jiraata. Oromoonni bakka jirtanii biyya keessa kan jirtanii kan dhuftanis kan dhufuudhaaf immoo haalli isiniif hin mijaayinis kan biyyalaa jirtanis baga kan argitanis baga kan waliin agriidinis bara dhufuuf immoo kottaatii nu wajjiniin bohaaraa nu wajjiniin aadaa keessan mul'isaa galatooma. Hundi keessanii Oromoonni miidiyaa kan hordofaa ofiis ilaaltuu keessattis kanaafi Oromoo hundi kee warri sirriitti hobbeettanii of beektu warri sirriitti immoo aadaa keessan afaan keessan keessumaa Finfinnee keessatti afaan keessaniin dubbadha sabboonota ta'a. Ishi. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu? Maqaan koo Milkoo Caaliin jedhama. Kanan dhufe Najjoorraati. Irreecha haala gaariin kabajaa jira. Garee aadaa sirba aadaa Wallaggaa sirban tokko dura buutee yerootti sirbisiisu arginee turre. Akkami miirri aadaa ofii Finfinnee keessatti agarsiisu eenyummaa ofii uffata aadaa ofii eenyummaa ofii agarsiisu kun miira akkamii namaa kenna? Eenyummaa ofii magaalaa Finfinnee keessatti argisiisuun baay'ee namatti tola. Nama eenyummaa kee hin beeknetti eenyummaa kee agarsiisudha. Haala gaariidhaan argisiisaa jirra jedhee mayyaada. Irreechi haala bareedaadhaan kabajamaa jira. Kanaafuu haala gaariidhaan deemaa jira jedhee mayyaada. Oromoon kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa godinoota adda addaa irraa dhufe yeroo inni sirba akkasitti walitti makamee sirbu kana tokkummaan Oromoo sadarkaa akkamii irra jiru? Sadarkaa guddaarra jira jedheen yaada kana sadarkaa akka inni ilaaletti hundumtuu tokkummaadhaan wal ta'ee kan inni wal faana sirbu. Sirba yeroo kan naannoo tokko sirbamu otoo waliin qoodiin hundumtuu dhaqee tokkummaadhaan wal faana sirbaa ture. Kanaafuu baay'ee namatti tola haala gaariidha. Baga ayyaana irreechaa geessanii iddoo Oromoon iddoo hundatti argamtan hundumtuu baga ayyaana irreechaa geessanii miidiyaa wiirtuu daawwadhaa miidiyaa wiirtuu imalattaanuuf. Burtukaana miidhama ko bishaan boloo boloo boru boru jedha yemmutti si yaadu bohu bohuun jedha loo miidhama ko si yaadeerra fuudhan dhabee naa imaana ko si yaadeerra fuudhan dhabee naa imaana ko. Burtukaana miidhama ko kuusaa itti taphaa kuteen balleessini gororri kee dammaa tufteen balleessini loo miidhama ko si yaadeerra fuudhan dhabee naa imaana ko. Burtukaana miidhama ko irraan gadee geeshee barbareen asheetee golfeetiin taphannaan waan badeen aseetee loo miidhama ko si yaadeerra fuudhan dhabee naa imaana ko. Baga ayyaana irreechaa nagaan geesse. Baga waliin nu geenye. Mee maqaa kee fi bakka irraa dhuftee? Yoomiyyuu Lubbaayoon jedhama kan dhufe magaalaa Hoolotaarraayi. Naannoo Finfinneetiin dhufe. Mee gareedhaan jirtu uffata bareedaadha kan isin uffattanii jirtanii Finfinnee bareechaa jirtu qeerroon hamma kana gagga'u qeerroon abdii sabaa akkasitti wal duukaa yaa'uun baay'ee waan namatti toluuf isinitti gorre irreechi yeroo akkasitti bifa kanaan kabajamu miira akkamiin namatti dhagahama? Miira baay'ee namatti tolutu namatti dhagahama. Uummanni Oromoo kaabaa kibbaa karaa kallattii hundaanuu jiru bakka tokkotti wal ga'ee bakka kanatti afaan tokko aadaa tokko mul'isuun keenya baay'ee gammachuu guddaa nutti dhagahama. Isin bakka tokko dhuftamoo asitti wal argitan? Bakka tokko dhufnee gurmoofneettidha. Garuu bakka garaagaraa warra dhufan waliin bashannanaa waliin fakkii fakkaa jirra. Uffanni keessan illee baay'ee bareedaa diizaayinii bareedaa uffattanii jirtu. Qeerroon kun immoo akka kanatti raayyaa fakkaateeti kan inni yaa'ee jiru. Egaa kun immoo miira gaarii namatti uumaa Oromoon yeroo dheeraadhaaf Finfinnee irraa dhorkamaa ture bifa kanaan Finfinnee keessatti ayyaana isaa kabajuun irreecha isaa kabajuun baay'ee namatti tola. Warra utuu carraa dhufuu qabanii mana jiranii mee maal dhaamta maaltu isaan darbe? Waa hedduutu isaan darbee miidhagina kana fakkaatu uummata bareedaa kana as keessa magaala keenya magaala Finfinnee keessatti handhuura Finfinnee irratti haala kanaan miidhagnee waliin otoo bara dhufuuf akkatti yaadanii bara dhufu immoo akka dhufanii waliin dabarsuun hin jedha. Kan biraan immoo uffata aadaa isaanii waggaatti bara kan dhufu ammumaa qabaniitti qophaa'anii haala miidhagaa ta'ee fi of Oromoo ibsuun haala suniin akkatti qophaa'an hin jedha. Oromoon addunyaa mararra jirtan Oromiyaarra jirtan Itoophiyaarra jirtan hundiyyuu baga ayyaana irreechaa bara 2023 sin gahe jecha
wiirtuu miidiyaa daawwachuudhaan akka jajjabeessinu asumaan dhaamsa koo dabarsa. Galatoomaa isinillee. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha hirmaachaa jirtu. Maqaan koo Zaaraa Sa'idiin jedhama. Kan hin dhufee godina Arsii irraa hin dhufee. Irreechi irree Oromooti. Irreechi tokkummaadha. Irreechi obbolummaa keenya mul'isa. Baay'ee nutti tole. Dhugaa Oromoon akkasitti iddoo tokkotti qabamee mul'achuun keenya baay'ee nutti toleeni. Isinilleen immoo galatoomaani. Akkasumas immoo Oromoo jaallattoota Oromoo hundumaanuyyuu baga irreecha bara 2016tiin isin ga'e isinin jedha galatoomaani. Ayyeeme ati Arsii irraa dhuftee isaan Adaamaa irraa dhufanii uffanni keessan garuu wal fakkaata. Hiriyoota isaanis Arsii dhumarraa dhufanii garuu Adaamaa irraa kaaneeni hiriyoota tokkodha. Kan uffanni immoo godina Jimmaadha. Tokkodha. Oromoon tokko ta'uu isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Kan biraan amma namni baay'een uffata diizaayinii haaraan illee baay'een jira. Uffatooti durii illee jiru. Oromoon akka kanatti Finfinnee bareechee irreecha qofa irratti uffatee galuu qaba moo yeroo hundumaa eenyummaa sabaa mul'isu gochuu qaba? Oromoon yeroo hunda isaatiyyuu aadaa hambaa ibsuu dhiisne aadaa kan keenya ibsuu qabnan jedhaan. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo hunda uffatamuu qaba jechuudha uffanni aadaa. Maatiin koollee hiriyoonni koollee akkasumas immoo Oromoon hundi keessaniyyuu baga ayyaana irreechaa geessanii isin jedha. Hayyee maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha hirmaachaa jirtu? Tolee maqaan koo Hiyoot Guutaan jedhama. Jiraatuma Finfinnee kanaati. Egaa Oromoon Finfinnee irraas ta'ee Oromiyaa kutaalee garaa garaa dhufee irreecha kan inni kabajaa jiru. Miirri ganamarraa kaasee yookaan jala bultii irraa kaasee jiru maal fakkaata? Duraan dursee uummata Oromoo hundumaanuu baga ayyaana irreechaatiin nagaan sin ga'e jechuun barbaada. Egaa ganama kana dhufnee haalli jiru ho'aadha. Baay'ee namatti tola. Kan fakkaata jala bultii isaa hin dhufneessaniif. Oromoon uffata bareedaadhaan diizaayiniin kan duriillee kan haaraan ammaallee Finfinnee bareechaa jira. Egaa yeroo baay'ee immoo ayyaana qofa irratti irreecha qofa irratti uffata aadaa uffatanii achumaan immoo dhiisutu jira. Mee dhaamsa maalii qabda Oromoon uffata aadaa isaa waan eenyummaa isaa argisiisu guyyaa ayyaanaa qofa fayyadamuu qaba moo guyyaa hunda illee Laa akkasii miti Oromoon yeroo hundumayyuu uffata aadaa isaatiin miidhagee aadaa isaa jechuun haala ammayyaatiinis haala duraanis jiru walirratti godhatee aadaa isaatiin akka boonu yeroo ayyaanaas ta'e yeroo kamiyyuu aadaa keenya boonuu qabna jedha. Hayyee uummata Oromoo hundumaanuu biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan baga ayyaana irreechaa bara 2016 nagaan sin geessu jechuun barbaada. Egaa miidiyaa kana daawwadha galatoomaa hundi keessanuu haaya nagaan.